Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin wal dhibdeen Jawaar Mohammadii fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumamee ture waan qorre fakkaatus deebi'ee dhoo'ee jedhame. Ka'umsa wal dhibdee kanaa bal'inaan nageessu. Oduu keenya itti aanuun abbummaa magaalaa Dirre Dhawaa irratti guyyaa boruu mana maree bakka bu'oota uummataa fuulduratti muummicha ministeeraa biyyaa mirgaaffii fi deebii guddaatu isaan eeggataa jedhame. Kanumaanis guyyaa boruu abbummaan magaalaa Dirre Dhawaa ni beekamaa jedhameen bal'inaan nageessu. Oduu keenya itti aanuun dhaabbanni idil-addunyaa mirga namoomaaf falmu wiirtuun deeggarsa mirga namoomaa Human Rights Watch hooggantoonni naannoo Tigraay lammiilee nagaa daa'imman umuriin isaanii waggaa 16 gadi ta'an dabalatee dirqamaan gara waraanaatti guuraa jiraachuu isaanii gadi fageenyaan balaaleffateera bal'inaan nageessu. Oduu keenya xumuraatiin pirezidaantiin Iraan Maasuud Paazeeshkiyaan Iraan daandii ulfinaa guddinaa fi kabajaa kaleessa irra turte arras fuuldurattis ni hordofti jedhaniiru bal'inaan nageessu. Alaaman isaa nam nagaa daawwattoota biiftuu miidiyaa oduu guyyaarraa qabannee dhufneem nu faana turaan affeerraa keenya. Oduu keenya jalqabaatiin maqaa bilxiginnaa damee guullallee fi inni nama biyya hin qabnedha jedhanii hanga waliif moggaasutti qondaalota ABO fi Jawaar Mohammad gidduutti atakaroon siyaasaa irra deebiin dhalate. Waldhabdeen qondaalota adda bilisummaa Oromoo ABO fi Jawaar Mohammad gidduutti yeroo ammaa deemaa jiru gara nama dhuunfaatti waan deemaa jiru fakkaata. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad maqaa bilxiginnaa damee guullallee jedhamutti fayyadamuu irratti xiyyeeffate. Waajjirri paartii ABO olaanaan naannoo Oromiyaa kallattii kaaba dhiyaatti magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 15 irratti kan argamtu bakka guullallee jedhamutti argama. Haa ta'u malee maqaan bilxiginnaa damee guullallee jettu kun akka yaada siyaasaa Jawaar Mohammaditti dhaabni ABO teessoon isaa guullallee maandheeffate kaayyoo fi ergama isaa ganamaa cinaatti dhiisee ergama paartii mootummaa badhaadhinaan galmaan ga'uu fi burjaajii siyaasaa uummata Oromoo irraan ga'aa jira jechaa jira. Paartiin ABO bu'aa filannoo booda ibsa baaseen garee hidhattootaa TPLF fi qaama daangaa Oromiyaa cabsee seenaa jiru balaaleffachuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee Jawaar Mohammad ammoo yaada tokko yeroo tokko yaada cimdoo fi TPLF waan deeggaruuf asitti yaadan ABO wajjin walitti bakka bu'uuf isa dirqamsiise kan jedhanis jiru. Dhimma kanarratti ABO'n akka dhaabatti ibsa baaseen qabu. Haa ta'u malee qondaalonni dhaabichaa tokko tokko yookaan irra jireessi isaanii yaada miidiyaa hawaasummaa isaaniin qoodaniin ABO maqaa bilxiginnaa damee guullallee jedhuun waamuun maqaa fi mallattoo dhaabichaa xureessuuf kan karoorfamedha jechuun balaaleffataniiru. Akkasumas guullallee maqaa seenaa fi qabsoo ABO waliin walitti hidhata cimaa waan qabduuf kaayyoo siyaasaa biraatiif fayyadamuun fudhatama hin qabu jechuun qondaalonni siyaasaa ABO tokko tokko ni dubbatu. Gama biraatiin Jawaar Mohammad garuu yaada kana hin fudhanne. Inumayyuu akka yaada isaanitti bilxiginnaa damee guullallee mootummaa fi garee maafiyaa 120 waliin ta'uun akka uummata Oromoo irraan dararaa fi saamicha bal'aa raawwatanitti ibsaa jira. Akkasumas Jawaar Mohammad garee bilxiginnaa damee guullallee jechuun waamu kana maqaa ABO fayyadamuun uummata keessatti burjaajii uumaa jiru jechuun himata. Haa ta'u malee qondaalonni ABO ammoo himata kana mormuun maqaa dhaaba fi mallattoo isaa qaamni biraa kaayyoo siyaasaaf akka hin fayyadamne akeekkachiisaniiru. Sirna dimokiraasii keessatti maqaan yookiin jechi siyaasaa yeroo hedduu akka meeshaa qeeqaa fi istiraateejiitti tajaajila. Garuu yeroo maqaan sun mallattoo seenaa fi eenyummaa dhaabaa ta'etti falmiin seeraa fi siyaasaas waliin dhufa. Kanaaf falmiin ABO guullallee fi bilxiginnaa damee guullallee jedhamu kun waa'ee jecha tokko osoo hin taane eenyutu ABO bakka bu'a eenyutu maqaa isaa fayyadamuu danda'a jedhuun gaaffii bal'aas kaasa. Kana malees walitti bu'iinsi akkanaa siyaasa Oromoo keessatti yeroo ammaa humnoonni mootummaa mormitoota fi gareewwan hidhatanii socho'an gidduutti walamantaan akka dhabamu taasisuun nageenyi waaraan akka hin mirkanoofneef sababa guddaa ta'ee ifatti mul'ateera. Kana malees sirni odeeffannoo iftoomina hin qabnee fi mariin siyaasaa haala qindaa'een akka hin gaggeeffamne odeeffannoo wal faallessu babal'isuun burjaajii siyaasa Oromoo keessatti kun ammoo uummata keessatti sodaa shakkii fi qoodama siyaasaa babal'isuun tasgabbii biyyaalessaa Oromiyaa irratti dhiibbaa uuma. Kanaaf walitti bu'iinsi siyaasa Oromoo keessatti mul'atu furmaata waaraa argamsiisuuf walamantaa siyaasaa deebisuu marii seeraa fi iftoomina siyaasaa guddisuun akkasumas jechoota siyaasaa gara diigumsaatti hin jijjiiramnetti fayyadamuu irratti of eeggannoo cimaa gochuun murteessaadha jedhame. Oduu keenya itti aanuun guyyaa boruu walga'iin idilee mana maree bakka bu'oota uummataa haala addaatiin xiyyeeffannoon kan eegamaa jiru ni gaggeeffama. Walga'ii kanaanis muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argamuun gaaffilee miseensota mana maree irraa ka'aniif deebii fi ibsa bal'aa ni kennu jedhamee eegama. Gaaffilee hawaasaa biratti yaaddoo guddaa uumaa jiran keessaa bulchiinsaa fi abbummaan magaalaa Dirre Dhawaa isaa duree fi gaaffii ijoodha.
Dirree Dhawaan tan eenyuti gaaffiin jettu gaaffii waggoottan darbaniif gaaddidduu taatee dhufte qofa osoo hin taane finciloota daangaa fi waldhibdee jabaa saboota gidduutti gaaffii uumaa turtedha. Magaalaan daldalaa industirii fi dhaloota baay'ee simattee magaalaa jaalalaa jedhamuun kan waamamtu kun yaaddoo fi xiyyeeffannoo siyaasaa ishee hunda caalu keessa galti jedhamee eegama. Boroo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed galma mana maree bakka bu'oota uummataatti yoo dhiyaatan dhimma Dirree Dhawaa xaxamaa bulchiinsa gaaffii jabaa ta'uu hubatameera. Mootummaan federaalaa gama isaatiin magaalittii bifa bulchiinsa of danda'een kanaan waggoottan 30tti dhiyaataniif bulchaa kan ture yoo ta'u dhimmi kun yeroo ammaa kana daangaa ce'ee gara dhimma eenyummaatti jijjiirameera. Atakaroon kun miira uummataa fi nageenya lammiilee keessatti gaaddidduu guddaa uume. Hawaasni Dirree Dhawaa saba hunda of keessatti hammatee nagaan jiraachaa ture. Yeroo ammaa kana ejjennoo mootummaan federaalaa fudhatu irratti iji isaanii xiyyeeffateera. Jireenyi diinagdee gabaa fi nagaan magaalittii yaada boruu galma mana mareetti kennamu kanaan wal qabata. Magaalaan tun giddugala wal dhabdee ta'uun ishee qabxiilee gurguddoo armaan gadii irratti hundaa'a. Isaanis ejjennoo naannoo Oromiyaatiin hooggantoonni siyaasaa fi hayyoonni seenaa Oromoo ragaalee adda addaa kaasuun magaalittiin handhuura lafa Oromoo afran qallootii jedhanii falmu. Baay'inni uummata naannoo sanatti argamuu fi seenaa abbaa lafaan dhimmi kun bifa kanaan dura dhagaamee hin beekneen mirgi Oromoo mirkanaa'uu qaba jechuun ejjennoo dhiyeessaniiru. Bulchiinsi federaalaa seeraan irratti magaalittii irraa nu fageesse kan jedhus komiin isaanii jabaadha. Gama biraatiin naannoon Somaalees seenaa daldala daangaa sarara baaburaan wal qabsiisee magaalittii irratti mirga abbummaa gurguddaan qaba jedhee falma. Caasaa bulchiinsaa kanaan dura 40-20 Oromoo 40 Somaaliyaa 40 federaalaa fi saboonni biroo 20 jedhamuun fudhatama argatee ture akka ragaatti dhiyeessuun mirgi keenya nuuf eegamuu qabaa jedhaniiru. Mootummaan federaalaa immoo magaalittii akka galii giddugala maallaqaa liinkii daldalaa idil addunyaa fi Jibuutii fi investimentii guddaatti ilaala. Nageenya magaalittii eeguuf qofa osoo hin taane diinagdee biyyattii jabeessuuf magaalittii dhuunfaa naannoo tokko jala galchuurra to'annoo federaalaa jala tursuun ishee dantaa guddaadha jedhee amana. Dhimmi Dirree Dhawaa dhimma siyaasaa qofa osoo hin taane dhimma diinagdee gaanfa Afrikaati. Sararri daandii baaburaa fi daldalli ittiin galu hundi magaalittii tana qaxxaamura. Kanaan dura wal dhabdeewwan ka'an dhiibbaa gabaa irratti uumanii turani. Muummichi ministeeraa kanaan dura dantaa uummataa xiyyeeffannoo keessa galchuun magaalaan tun tan hundaati eenyullee irraa hin fagaatu jechuun yaada jedhu calaqqisiisanii turani. Boru garuu gaaffii jabaa miseensonni mana maree Oromoo fi Somaalee gamaa gamanaan kaasan deebisuuf itti ulfaachuu danda'a jedhamee eegama. Kufaatiin misooma fi sodaan nageenyaa akka magaalittiitti hin uumamneef deebiin boru kennamu furmaata waaraa fi marii dhugaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaba jedhu hayyoonni siyaasaa. Atakaroon mootummaa federaalaa fi Somaalee gidduu jiru kun gara marii nagaatti moo gara wal dhabdee haaraatti deema kan jedhu ibsa boru Dr. Abiy Ahmed kennaniin booda ifatti kan mul'atu ta'a jedhame. Oduu keenya itti aanuun dhaabbanni idil addunyaa mirga namoomaaf falmu wiirtuun deeggarsa mirga namoomaa Human Rights Watch qondaalonni naannoo Tigraay lammiilee nagaa daa'imman umuriin isaanii waggaa 16 gadi ta'an dabalateen dirqamaan gara waraanaatti guuraa jiraachuu isaanii gadi fageenyaan balaaleffateera. Dhaabbatichi gabaasa har'a baaseen akka beeksisetti humni naannichaa yoo xiqqaate Eebila 26 irraa jalqabee loltoota duraanii fi dargaggoota biroo ukkaamsee fudhachaa jira jedhe. Duulli waraanaa kun guutummaa naannichaa keessatti haala sodaachisaa uumuu isaa gabaasni kun kan ibse yoo ta'u lammiileen nagaa daandii irraa bakka hojii manneen jireenyaa fi bakka aadaa itti baafamu irraa walitti qabamanii gara buufata leenjii waraanaatti geeffamaa jiru jedhe. Itti aantuun daayirektara dhimma Afrikaa kan Human Rights Watch Leetaaziyaa Baadeen ajajoonni wayyaanee duula kana hatattamaan akka dhaabanii fi namoonni seeraan ala qabaman gara maatii isaaniitti akka deebisan gaafataniiru. Dhaabbatichi murtii kana irra kan ga'e jiddu galeessa waxabajjii keessa ragaaleen ijaa 18 maatii namoota qabamanii fi dhuunfaawwan duula kanaa jalaa ba'aniin waliinaaf gaaffii taasise irratti hundaa'eetii jedhe. Ragaaleen akka agarsiisanitti eebila dura hooggantoonni naannichaa miseensota humna ittisaa yookaan TDF waltajjiiwwan xalayaa fi bilbilaan akka lammata itti makaman jajjabeessaa turan. Haa ta'u malee dhuma eebilarraa jalqabee duulli kun jabaachuun hidhatan magaalota bakka gabaa fi naannoo warqeen itti baafamutti namoonni baay'inaan namoota adda baasuuf hooggantoonni naannichaa tarree loltoota duraanii fi namoota ganda keessa guuran irratti kan hundaa'u ta'uu ragaaleen ijaan agarsiisaniiru. Waxabajjii tokko dhiyeenya kaaba Tigraay naannoo Kolaa Taambeen bakka warqeen aadaa itti baafamutti humnoonni nageenyaa hojii isaanii akka dhaaban erga ajajanii booda dargaggoota baay'ee walitti qabuun gara buufata leenjii waraanatti geessuu isaanii gabaasni kun beekseera.
Sababa kanaan dargaggoonni baay'een kana jalaa miliquuf jecha manneen isaanii irraa fagaatanii buluuf kan dirqaman yoo ta'u, gariin isaanii ammoo gara Finfinnee fi kutaalee biyyattii birootti baqachaa jiru jedhame.